Oduu keenya jalqabaatiin Haji Muhammad Haji Sa'id kan tibba kana gara Saudi Arabiyaatti imalanii tasa boqotan guyyaa kaleessaa sirni awwaalcha isaanii magaalaa Makkaatti raawwatamuun ibsame. Sirna awwaalcha Haji Muhammad kanarratti xiinxalaa siyaasaatii fi gameessi siyaasaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammadis tasa argamaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa Puntland waliin hariiroo isaa cimsuufi jedhame. Mootummaan Itiyoophiyaa Puntland waliin hariiroo yeroo cimsachaa jiru kanatti mootummaa Soomaaliyaatiin ammas irra deebi'ii wal dhabuu danda'a jedhameera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Jaappaan gargaartuu koomishinara Atileet Daraartuu Tulluutiif badhaasa kabajaa olaanaa kennitee jedhame. Badhaasni kun Atileet Daraartuu Tulluutiif akkamiin kenname gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin Haji Muhammad Haji Sa'id kan tibba kana gara Saudi Arabiyaa umraadhaaf imalanii tasa achitti boqotan guyyaa kaleessaa achuma magaalaa Makkaatti sirni awwaalcha isaanii raawwatame. Haji Muhammad Haji Sa'id dhalatanii kan guddatan godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti yoo ta'u abbaa amantaatii fi nama dhageettii guddaa qaban turan. Isaan cinatti abbaan amantaa kun nama gara laafeessaa fi uummanni Oromoo yeroo rakkateetti uummata Oromoo bira dhaabbachaa turanidha. Haji Muhammad dhiyeenyatti gara biyya Ameerikaa imaluun turtii gabaabduun booda gara biyyaatti deebi'anii umraadhaaf jecha guyyoota dura gara Saudi Arabiyaatti imalan. Bitoota isaa 23 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti biyya Saudiitti salaata taraawiyyaa booda tasa dhukkuba onneetiin qabamanii gara mana yaalaa geeffaman. Ergasii booda mana yaalaa dhaqanillee abbaan amantaa kun dhukkubni isaanii waan itti cimeef du'aan boqotan. Haji Muhammad Haji Sa'id hayyummaa barnoota amantiitii fi barnoota idilee qabaniin Itiyoophiyaatti nageenyi akka bu'uuf yeroo dheeraaf ifaajuun shoora olaanaa kan qabanii fi mirgi nama kamiyyuu akka tuqamu nama hin barbaanne akka ta'e seenaan isaanii ragaaba. Yeroo garagaraatti abbaan amantaa kun namni namummaa isaa qofaan kabajaaf jaalalaan akka waliin jiraatan gorsaa ture. Abbaan amantaa kun erga boqotanii guyyoota booda guyyaa kaleessaa bakkuma itti boqotan magaalaa Makkaatti sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Sirna awwaalcha isaanii kanarratti xiinxalaa siyaasaatii fi gameessa siyaasaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammad tasa argamuun sirna awwaalcha isaanii kanas miidhagsaniiru. Batisa jana irraati kaani. Abbootiin amantaa hawaasni musliimaa kan Oromootii fi kan biyyoota garaagaraa yeroo ammaa kana umraaf Saudi Arabiyaa jiruun sirna awwaalcha Haji Muhammad Haji Sa'id irratti argamuun guyyaa kaleessaa gaggeessaniiti jiru. Agak aja.
Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Puuntlaand hariiroo isaanii cimsuuf walii galanii jedhame. Deetaa ministeera dhimma alaa Ambasaaddar Misgaanuu Araggaa jila ministeera faayinaansii Puuntlaand obbo Mohammad Faaraa Muhammadiin durfamu waajjira isaaniitti simachuun waliin akka mari'atan ibsameera. Marii isaanii kanaanis carraawwan daldalaa, investimentii, tumsaa anniisaa, qindoomina misoomaawwan bu'uuraa diriirsuu fi hariiroo isaanii cimsuu irratti akka dubbatan eerameera. Jilli Puuntlaandis hariiroo biyyoonni lamaan qabaniif Itoophiyaa galateeffachuun keessattuu dhimma nagaa fi barnoota irratti hojii Itoophiyaan naannichatti raawwataa jirtuuf dinqisiifannaa akka qaban ibsaniiru. Ambasaaddar Misgaanuu Araggaa gama isaaniitiin Puuntlaand waliin Itoophiyaan hariiroo gamdaneessaa cimsuu akka barbaaddu jila kanaaf ibsaniiru jechuun gabaafameera. Yeroo Itoophiyaa fi Puuntlaand hariiroo isaanii cimsaa jiran kanatti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama keessatti argamu. Waliigaltee wal hubannoo Somaalilaand waliin Itoophiyaan ammajjii akkuma seene mallatteessite hordofee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti muddamni dhalatee ture. Ergasii booda mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaan daangaa koo kabajaa hin jirtu lafa koo sarbuu barbaaddi jechuun mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaa himachaa ture. Gama biraatiin Puuntlaand tibba kana hariiroo mootummaa Soomaaliyaa waliin qabdu guutummaatti adda kutuu beeksiftee turte. Puuntlaand hariiroo Soomaaliyaa waliin qabdu adda kutuu beeksiftee torbaan tokko booda mootummaan Itoophiyaa Puuntlaand waliin hariiroo isaa cimsuu irratti argama. Kun ammas muddama biraa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhaluu danda'a jedhamee shakkama. Oduu itti aanuun Jaapaan gargaartuu koomishinara Atileet Daraartuu Tulluutiif badhaasa kabajaa olaanaa kennuun ibsame. Mootummaan Jaapaan pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu koomishinara Atileet Daraartuu Tulluutiif badhaasa kabajaa olaanaa niishaanii lammiilee Jaapaanii fi biyyoota alaatiif kennamu badhaaseera. Atileet Daraartuun hojii ajaa'ibaa atileetiksiidhaaf gumaachitee fi bara 2000 maaraatoonii Tookiyoo injifachuun badhaasa olaanaa kabajaa kana akka kennameef Itoophiyaatti ambasaadarri Jaapaan Shibata Hiroonori himaniiti jiru. Atileet Daraartuu Tulluu badhaasa kabajaa kana Jaapaan irraa yeroo argattu waggaa tokko hin caalle keessatti kun yeroo lammaffaadhaafi. Oduu biraatiin gareen hojjettoota IMF daawwannaa isaanii magaalaa Finfinneetti taasisaa turan xumuruun ibsame. Gareen hojjettoota fandii maallaqaa idil addunyaa yookaan International Monetary Fund Alvaro Pirisiiniin durfamu bitooteessa 19 hanga Ebla 2 bara 2024tti magaalaa Finfinnee daawwataniiru. Akkasumas ammoo gaaffiilee Itoophiyaan sagantaa haaromsa isaaniif deeggarsa IMF akka argataniif dhiyeessite irratti marii bal'aa bulchitoota Itoophiyaa waliin gareen kun akka taasises eerameera. Xumura daawwannaa kana ilaalchisuun Piris ibsa kennaniin mariiwwan kanaan dura irratti hundaa'uun gareen hojjettoota akkaataa IMF sagantaa diinagdee Itoophiyaa deeggaruu danda'u hundeessuuf guddina bal'aa agarsiiseera jedhan. Mariin walgahii IMF yookiin baankii addunyaa kun dhuma baatii kanaa irratti itti fufaas jedhameera. Aangoonni simannaa ho'aa fi marii bu'a qabeessa ta'e nuuf godhaniif ni galateeffannaa jedhan Piris ibsa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoodaniin.